Oduun sa'aatii kanaaf qindeessan isiniif dhiyeessa daawwattoota keenya jalqabarra mata duree oduutiin jalqabuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin manni murtii olaanaan Tigraay kuufamni miindaa barsiisotaa sababa waraanaatiin ji'oota 17 utuu hin kaffalamin ture akka barsiisotaaf kanfalamu murteesse. Oduu ittaanuun Itoophiyaa keessatti kan argamtu magaalli Harar miseensa federeeshinii magaalota turiizimii addunyaa taate. Mata duree oduu keenya xumuraatiin qaama paarkii gaarreewwan baalee kan ta'e gaarri Saanaatee kan karaan konkolaataa keessa qaxxaamuru ta'uu isaatiin Afrikaarraa kan jalqabaa akka taasisu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ibseera. Akkam jirtu daawwattoota keenya chaanaalii burqaa oduu irratti oduu biyya keessaa fi biyya alaa kan dhugaataan guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya laayik, sheer, sabskiraayib akka gootan kabajaan isin gaafachaarraa gara bal'ina oduuttan darba. Manni murtii olaanaan Tigraay kuufamni miindaa barsiisotaa ji'a 17 utuu hin kaffalamin ture akka barsiisotaaf kaffalamu murteesse. Abukaatoo waldaa barsiisota Tigraayin kan baname himanni kun miindaan yeroo waraanaa Tigraay ji'oota 17 barsiisotaaf utuu hin kaffalamin ture akka kaffalamuuf kan gaafate yoo ta'u, manni murtii olaanaan naannoo Tigraay dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 7 bara 2017 ooleen murtii dabarseera. Himatamtoonnis biiroo barnootaa Tigraay, waajjira faayinaansii, bulchiinsa yeroo Tigraay fi ministeera maallaqaa kan turan yoo ta'u, dhimmichi bakka isaan hin jirretti ilaalamaa tureera. Manni murtii olaanaan naannoo Tigraay himaticha ilaaluudhaan kuufamni miindaa barsiisotaa ji'a 17 akka kanfalamu murteesse. Murtoon kun erga murtaa'ee boodas barsiisonni yaada kennan murtichi ariitiin hojiirra ooluudhaan barsiisota rakkoo keessa jiran gargaaruu qaba jechuudhaan dhaammatanii hagammaattis himatamtoonni dhimma kanarratti waan jedhan tokkollee hin qabani. Himanni kunis kan baname waliigaltee Piriitooriyaa boodadha ture. Oduu kanaaf Tiikvaa Itoophiyaa wabeeffanne. Oduu ittaanuun magaalli Harar miseensa federeeshinii magaalota turiizimii addunyaa taate. Konfireensiin federeeshinii magaalota turiizimii addunyaa hoongi koongitti taa'amaa jiru magaalaa Harariin miseensummaadhaan simachuu pirezidaantiin naannoo Harar Ordiin Baadirii ibsanii. Magaalaan Harar miseensa federeeshinichaa ta'uun ishee magaalota biroo waliin hariiroo akka cimsitu kan gargaaru ta'uu pirezidaantichi ergaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti dabarsanii beeksisanii. Kana malees dameen turizimii caalmaatti akka si'oomu carraa guddaa kan uumu ta'us eeraniiru. Bara 2023 magaalaan Harar magaalota Saharaa gadi jiran keessaa miseensa dhaabbata magaalota hambaalee addunyaa taatee galmaa'uun ishee jalqabaa ta'uun ni yaadatama. Akkasumas magaalittiin hambaa addunyaa jaagol dabalatee hambaalee dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookiin yuuneeskoon galmaa'an ni qabdi. Dabalataanis magaalittiin magaalaa lammiileen nagaa wal danda'uu fi gamtaan keessa jiraatan ta'uun yuuneeskoon beekamtii argatteetti. Oduu keenya xumuraatiin gaarri Saanaatee kan karaan konkolaataa keessa qaxxaamuru ta'uu isaatiin Afrikaarraa kan jalqabaa akkas taasisu biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa ibseera. Itoophiyaa keessatti ol ka'insaan sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu gaarri kun qaama paarkii gaarreewwan baalee keessaa tokko yoo ta'u, Saannateen lafa ol ka'iinsi isaa meetira 3100 haga 4377 gidduutti kan argamudha. Saannateen kan argamu naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Gobbaatti yoo ta'u, Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 462, magaalaa godina Baalee Roobeerraa immoo kiiloomeetirii 32 fi magaalaa aanichaa Gobbaarraa kiiloomeetira 17 irratti argama. Haalli qilleensaa Saannatee baay'ee diilallaa kan ta'ee fi mukkeen gaggabaaboo saatoo jedhamuu fi marga adda addaan haguugameetu jira. Gola Saannatee keessa bineensota biyya keenya qofatti argamtu jeedala diimtuu dabalatee tuqaa guddaa akkasumas sanyii biqiltootaa fi allaattiiwwan hedduun keessatti argamu. Gaara Saannatee keessa karaan magaalaa Gobbaa gara magaalaa Doolloo deemu jidduu qaxxaamureetu darba. Saannateen lafa ol ka'iinsa meetira 4100 qabu kan karaan konkolaataa keessa qaxxaamuru ta'uu isaatiin Afrikaarraatii kan jalqabaa ta'eera. Haa ta'u malee gaara kanarra dhiibbaawwan namtolchee tokko miidhaa akka irraan hin geessifne sodaatamaatii jira. Akka waliigalaatti Saannatee dabalatee paarkii biyyoolessaa gaarreewwan baalee kan heddummina lubbu qabeeyyii biqiltootaa fi bineensotaan hangafa ta'e kun dhamaatii mootummaa naannoo Oromiyaa, biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa, qaamolee qooda fudhattoota sadarkaa federaalaatii haga caasaa gadii taasifameen bara darbe karaa milkaa'aa ta'een yuuneeskootti galmaa'uu danda'eetu jira. Egaa daawwattoota keenya burqaa oduurraa oduu gabaabaan sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kana gammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda immoo oduu biraan aga walitti deebinutti nagaadhaan naa turan.